ajjecha Hacaaluutiin booda achiin durattillee mana hidhaa keessa kan turan hanga ammaatti maatii dabalataa abukaatoon isaaniillee isaan argachuudhaaf haala isaan keessa turanillee beekuudhaaf hedduu rakkachaa akka turan dhageenyetti jirra. Irra caalaatti keessumaayyuu Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Battee Urgeessaa fi kanneen biroo dabalatee jechuudha. Manneen hidhaa naannoo Baatu turanii achi booddee immoo gara Awaash Arbaa turanii Baatuudhaa baasanii Awaash Arbaa geessanii manneen hidhaa baay'ee turanii Duraan Finfinnee turanii Galaan turanii Galaan immoo Awaash Malkaasaa turanii Awaash Malkaasaadha immoo deebi'anii Galaanitti deebi'anii amma akkaati kaaftu Galaan keessaa dhabamanii jechuudha. Sirriidha. Egaa namoonni maqaa isaanii kaasnee dabalatee namoonni amma foddaa televezyiinii gubbaa irratti argitan kunniin manneen hidhaa keessaa baafamanii yeroo ammaa kana eessa akka jiran maatii dabalatee akkuma jalqaba jenne abukaatoon isaaniillee odeeffannoo tokkos akka hin qabne himaati jirani. Egaa asin duras yaadattan taanaan hoogganaan yookaan immoo qondaalli KFO's kan ture maatiin isaa du'e jedheellee bu'ataa isaallee egaa hawaasa biraan geenye ture mee garasitti haacenu. Wara qondaaltoti adda bilisummaa Oromoo qondaaltota adda bilisummaa Oromoo qofa hin taane hooggantooti Oromoo dargaggeeyyiin Oromoo qeerroon qarreen hayyooti namni barat cufti hidhaa jira saati amma warri hidhaa jira kan keessa ammoo Lamii Beenyaa fa'a Daawit Abdataa fa'a ijoolleen tun Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'a Koloneel Gammachuu Ayyaanaa egaa biyya amma dangoo qabatee marsi dhugaa fidhame Lamii Beenyaa ammoo dargaggoota bar wayyaanee waggoota dheeraa mana hidhaa dabarsite keessa nam tokko irdeeddeebiin dhimama ture jechuudha. Obdoo duraan wayyaanee waliin taate Oromooti amma ammoo wayyaanee wala dhaalle Oromooti jechuudha. Oromoo diinummaan jalqaba harki wayyaanee harki obdoo diinummaan jalqabe isin daladde ayyoota Oromoo hidhuu cufcaala unfortunately wanni garas nyaata mammaasa Oromoo Boorana tokko jira simpirre ijoolleen qabde rabbi sin tolchinii jedhan dabeessaaf simpirreen ijoolleen qabde dabeessi harka dabeessa seenaan si dhumatte jechuudha. Dabees boojeelle kabajaan sin geggeessu jechuudha sitti tapata. Obdiyoon dabeeyyi akkasiiti jechuudha. Kanaafi qeerroo halee bilisa baafte ilma Oromoo naasu tokko malee kaan addabaabaayii baaftee jeessa turte ijeefte bosona gataa turte jimlaan dhiitee manneen hidhaa akka karra gargalchuu jirti. Ajajama murtii hin kabajju mani murtii Itoophiyaa keessa hin jiru of course man murtii maalti jira badde keessa there is no man murtii wanni akkasii yaadamtu. Kanaafuu qondaaltoti adda bilisummaa Oromoo yookaan hayyoota Oromoo wal magaalatu uummati Oromoo kamani dhaa jiru cufti darar wal fakkaatu kee jira jechuudha. Guyyuun kan cufmani dhaa armaan deeman maatii abdii kutachiisuuf gooti. Nama abdii kutaate abdii maalti kutachiisuuf iyyuu abdiin qabdu. Baay'ee gaddisiisaa warri kun maqaadhaan dubbii himaa kan yeroodhaa kan adda bilisummaa Oromoo Lamii Gammachuuti kan waa'ee kana barreesse Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Battee Urgeessaa Daawit Abdataa Dr. Gadaa Oljirraa Gadaa Gabbisaa Waaqonoolee gaazexeessaa ONN fi akkasumas ibsaa gaaddisaa nama jedhaman kan mana hidhaa Awaash Malkaasaa keessaa gara magaalaa Galaan buufata poolisii yookiin mana hidhaa Galaan keessa geeffamanii amma guyyaa kana eessa buuteen isaanii kan dhabame egaa sirnichi desperate ta'ee jira. Sirnichi daddaaquu bira darbee caccabee kufee jira. Kanaaf akka saree maraattee mukaa citaatti bu'aa jiranii jechuudha. Sirni kun immoo akka yaaddootti kan lakkaa'u keessumaa uummata Oromooti. Kanaaf mataa Oromoo kan ta'e warra Oromoo sagalee ta'uu danda'an warra Oromoo hoogganuu danda'an hunduu mana hidhaa galchee Oromiyaan mana hidhaa taate jechuudha. Sirna kana keessa sirna wayyaanee caalayyuu Oromiyaan guutuun mana hidhaa taate bara wayyaanee irra deddeebi'ee dubbadhee ture. Dargiin jedhaniitu dargii komatu bara dargii Itoophiyaan mana hidhaa saboota turte jedhanii warri EPRDF kuni bara kanammoo Oromiyaan guutumatti Oromiyaan jechuudha mana hidhaa Oromoo taate mana hidhaa Oromoo taate mataa Oromoo kan jedhamu hundi warri Oromoo biratti dhageettii qaban guutuun mana hidhaa jiranii bara kana keessa wanni ta'uu hin malle hojii dabeessaa hojii maayyimii kan doofan dalagdu dabooruun dalagdu marti uummata Oromoo irratti raawwatamee Oromoon adabatti ajjeefame historically seenaa Itoophiyaa keessatti bara kamiyyuu ka ta'een beeyi namoonni adabaabaatti yeroo rashanama ka agarre sirna kana keessa kaadireen immoo gadi baatee sirni kun sirna Oromoon hoogganamaa jirudha. Sirna Oromooti sirna ijoolleen abbaa gadaa hooggantu
kanaaf sirni kun yoo kufe Oromootu kufaa jettee faayadde beektaa akka waan sirni kun sirna Oromoo namoota kanneen sirriidha Abrahaam Galatoon afaanis qabedifama egaa namoota amma maqaa isaanii kaasne kanneen hedduun isaanii gaafa laaltu sirna darbe keessallee bara wayyaanii keessallee hedduun isaanii manadhaa keessatti namoota gidiraa hedduu rakkoo hedduu dabarsanidha egaa jijjiirama dhufne jedhamee immoo boodarras namoonni kunniin manadhaa keessaa akka gadlakkifaman godhamanii hedduun isaaniillee biyya alaa biyya ormaa keessatti baqaa jiru baqa keessa turanii egaa biyya sirna isaanii dheessaniiti egaa lafti nagaa jedhanii hedduun isaaniillee gara biyyaatti deebitee namoota kanneen dabalatee Jawaar Muhammad faas kaasuu dandeenya namoota biroollee hedduu isaanii maqaa isaanii kaasuu hin dandeenya haaluma wal fakkaatu maqaan sirnichaa jijjiiramu malee wanti Oromoo irratti ta'aa jiru sanuma caalaayyuu kan irra caalee. Thank you, that is obvious. Nami sammuu qabu nami il qabu haguur qabe wabee rational ta'e saati amma yeroo amma nami rationalin nami horii jijjiiramuu jira sarkil Itoophiyaa keessatti evolution theory jaldeessirra dhumee khaanam nami jaldeessaa jira nami rational sammuu qabaatee dhugaa arguu jira addaan baafachuu hin dandeenye jaldeessaa jechuudha jaldeeyyiin midhaan soban taa'ee ni jira malee opinion eenyu Oromootiin dhalattee hin beektu an opinion Oromoo bakka buutii jedhee amaneellee hin beeku fuuldurallee in amana practically akka tokko yaanu sobdi deceive nu goot qumaari fula xiqqoo tokko yaanu nyaati jalqaba irratti garuu qumaariin sun deebisee isin nyaachuu jira jechuudha gaaf jalqaba opinion gaaf jalqaba dhufte ilmaan abbaa gadaati jette fake wording jalqaba isin baattee gaafas dhufte ilmaan abbaa gadaati jette sobdi sabab isin ilmaan abbaa gadaa jettee fi maqaan abbaa gadaa jirtu tortor kabaja dhabi jechi abbaa gadaa jedham kabaja irra mulqame jechuu nami najjis ta'e maqaa najjisa ta'e jechuu arki najjisii yoo si tuqe sareeni gorora yoo si dhoofti najjis ta'e jechuu miti maqaa ilmaan abbaa gadaa jedhu opinion ofiin jechuun isi maqaan abbaa gadaati yoo najjisee edheettiin fudhadha warri kunini yakki warra hojjechuu jiru is obvious waliin daawwachuu jirra enti miidhamee gaafiin jettu amma practically daawwachuu jirra jechuudha saati isiin ormaa wal loltutti gartee muqottoo turte jechuun muqottooti khaani qottoo mukaan fixanii miti akkasi yoo gareen dhibiin dhuftellee halee wayyaanii waliin fixaa turte ardhammoo naaftanya waliin Oromoo fixuu jirti jechuudha gochi isiin dalaguu jirsun garma murtii yoo kadhumtaatu war kanaa adoo seerii jiraate Itoophiyaa keessa murtii jiraa jedhan mani murtiin jiru Itoophiyaa keessa Abiy Ahmed isuma mura isuma seer baasa isuma seeriixa garte biyyi carraa dhabdee nama dadhaba tokko harka kuftee keessa waan jirruu fi mani murtii unfortunately mani murtii hin jiru garuu ilmaan kalee qabsoo keessa gati baafte ardhalloo gati baaftu si dhagaamta akka namaatti ammoo inni tokko inni siin barachuu qabdu maal seeta dhiirtii idaan qoraasum dhiiraatii Oromoon sababa malee hin jedhu dhiiraaf sibiilii akkuma tuma deemtuun jabaachaa deemaa jedhan ijoolleen tun adu sala lubbu sodaatte yookaan hidha sodaatte hidhan beekti ganti torba saddeettan amma hidhaa ture jira baqattee duuba deebit turte jechuudha kanaafuu isiin dhimmirraan qabu sacrifice godhuuf haji murteeffatte ijoollee tana duyee tortore manidhaa keessatti tortormoo sirna opidiyoo tortoraatti sadarkaa isaati gadi bu'ee tortore gaafii uummata Oromoo gaafachuu qabu irrallee wannachuu qabu tan jedhee xumuraa Jawaar Muhammad faan kalee malee godheen gadda murtii irraa amantaa waan hin qabneef fedhanii dhufu didanii jiran I think that is excellent decision mani murtii Itoophiyaa keessa hin jiru yeroo sadaffaa fi achi kajjeessanii beelaan fula fiitu murtii kana kabajinni akka inni murtii hin ta'in itti agarsiisuuf murtii deemuu hin qaban because abbootiin seeraa hin qabdu I know they are very good people warri cufti nam gaarii nam jajajjabaa kee jira nam dhiiddoo qabu kee jira garuu sistamiin institutioniin waan hin jirreef mani murtii hin jiru jechuudha kanaaf balbalaan si baasanii boroon deebisanii seensanii jechuudha Jawaar faa waan mabbaan fedha abbaan mani murtii bilis gadhiisee bitta boroon qabanii seensi deebisanii jechuudha kanaaf Itoophiyaa keessa mani murtii hin jiru dhiirti sun Oromoof gatii baasuu jirti gaafa guyyaan dhufee warratti dhamma dhibin jiru egaa hunda caalaa immoo namoonni kunniin manneen hidhaa keessa jiraachuu isaanii qofallee osoo hin taane namoonni kunniin nama dhuunfaatti jennee yaaduu hin dandeenya garuu namoonni kunniin abbootii maatii qabuudha maatiin isaanii illee hin jira ijoolleen isaanii hin jiraatu seegalee amma nama kana deemteellee haalli inni keessa jiru mana hidhaa keessatti nama kana nyaatni hin barbaachisa uffanni hin barbaachisa maatii illee dhufeetu gaafa isa ijaan argeeyyuu abdii tokko sitti hora waan ta'eef egaa maatiin kunniin illee haga ammaa achi buutee isaanii waan dhabameef isaan bira deemanii isaan arguun illee akka hin danda'amne dubbataati jirani kun immoo miidhaa guddaadha maatii irraanis kan geessisu. Warri qondaalonni adda bilisummaa Oromoo kunneen gariin caalaa warma waggaa baay'ee qabsoo kana keessa sacrifice guddaa kaffale baay'ee wareegama warra kaffalee maatii caalaa warra qabsoo Oromootti cichaa turedha. Sana Oromoon beekuu qaba. Haa ta'uti immoo warri kuni abdii sirna kanaa biyyatti galan gariin isaanii jechuudha. Gammachuu ayyaana itti lammii beenyaa
gadaa gabbisaa namooti hundi daawit faayillee biyya alaati galan maaliif galanii sirni kun sirna Oromoo fakkaataa jedhanii gaafa sirni haaraa riifoormii kun hundaa'u abdii irraa horatanii sirna kana keessatti namoota gaafa silli gargaaraa ture sirna kana warra gargaaraa ture Oromoon sirna kana keessatti of argaa kan jedhu irraa abdii horatanii garuu akkuma Oromoon ganame warri jalqaba ganame isaanii jechuudha. Kuni maaliif godhaarti warri kun maa kana godhaarti kan jedhu amma the question is amma wanno abdii kutannaa amma sirni kun sirna nafxanyaati sirna nafxanyaa gariin nafxanyaa feesi sirna kana no question amma Oromoon jedhamu itti dhufna waan Oromoo irratti raawwataa jiru even qondaalota waraanaa irratti waan raawwatamaa jiru sirni nafxanyaa ammoo kufaa jira bututee kufee ciisee jira Itoophiyaa keessatti sanaafi akka diinatti waan lakaan keessaa humnoota sirna federaalawaa Itoophiyaatiif morman Tigraay uummata Oromoo dabalatee warra kana dadhabsiisuu barbaadu maaliif borga nama herreegan irratti bu'aadhanii waa yaadaniif jechuudha sanaaf akkana godhaa jiranii Oromoon kan baruu qabu wanti jijjiiramee jiru Itoophiyaa keessatti hariiroon ummata Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa the Ethiopian state and the Oromo relation akkuma kaleessaatti jira miiliki kaasee garraatti hariiroon ummati Oromoo mootummaa giddu galeessaa wajjin qabu hariiroo diinummaati still jechuudha still kanaaf sirni haaraa ijaaramu kan borillee jechuudha sirni riifoormii ta'uu qaba jedhee yaadu totally regime changing jiraachuu qaba malee Itoophiyaa keessatti riifoormiin dhufee Oromoof waan dabartu jedhee yaadu abjuu akkasiin qabu Oromoon kanarra dammaquu qaba namni qaamni taate walii dhuftee riifoormii gaggeessinaa Itoophiyaa balaarraa seef goonaa ka jedhu wayii I don't accept it will ingal. Thank you. Ani topic kan keessa baan jedhe topic waan sana khaas waan akka malee midhaaddu Itoophiyaa keessatti sirni tortoraa jijjiiramu qamalee maal seeta nama dhiigi isaa keessa wanniin jiru kaansariin seenta maal godhan dhiigi isaa guutuu keessa waraabdee fixee bakka buuftaaf jechuudha ta'uu baannaan kaansarii qabatee harka irraa kutteef miila irraa kutteef hin taatu. Kanaafuu Itoophiyaa keessatti sirni tortoraa jijjiiramuu qabdu gongorii Itoophiyaan hojjette sirna adoontaa meentaaliti isaatii dismantle godhuu qaban meentaaliti sirni nafxanyaa kun biqilee jira kanaaf ture beekaa dhagaye sirni TPLF hin buqqaan haa TPLF itti bita fulaafi jira sirni TPLF akka inni buqqaan akkam seeta warrooti yakkamtooti sirni sun keessatti hojjetan agamma caasa mootummaa kontrool godhanii haciisanii isaanii beeku isaan opportunity am video way namni onatti ergin daawwadha beeta waan ammoo video qabu duubum deebi'a bari YouTube irra laala waa warri gaafa saasaa tureef ammo yoo wayyaaniin garan dhiyaate yoo nammayyuu garee way ijaarrachuu jirti garee dabrisiiwwan ramadamtee amma lakka qottoo ergamtu useless people kanaafuu sirni jijjiiramu reforma dondan sirna jijjiiramu qabaa kaatesuuni sirnaan hin adu danda'ani biyyi Itoophiyaa tanayyuu diiganii deebisanii ijaaran waay biyyi haqa dabirratti ijaaramtu waan taateef lamiileen nagaan hin jiraat kabajaan hin jiraat wal kabajuun hin jirtu aadaa walii kabajuun hin jirtu afaan walii kabajuun hin jirtu sababi sun maal ammoo haqa dabirratti ijaaramtu kanaafuu biyya utubaan jalqaba dongoraan dab diiganii dongora qulqullichaan ijaaruu qaba waan jalqaba gara toopikii taanu dabaru. Egaa sirni yeroo ammaa kana jiru kun jechuudha dhiiga qarriitiif qeerrootiin egaa 4 kiiloo egaa seenee booddeellee dargaggoota Oromoo hedduu isaanii kumaatamaan lakkaa'aman manneen hidhaa keessatti uggureetu jira. Kana malees qondaaltota hedduu isaanii egaa manneen hidhaa keessa akka jiran hunduma keenyatti beeka. Oromoo hedduu isaanii immoo haala sukkanneessaa ta'een haala aadaa malee ta'een dhaga'uuf gurraaf nama jibbisiisuun addabaabaayyitti baasanii rashanuun akkuma itti fufeetti jira. Yeroo ammaa kana immoo waraana biyyattii keessatti iddoowwan garaa garaatti ta'aa jiruun egaa dargaggoonni Oromoo waraana kanneen irratti akka hirmaatan jedhamee dargaggoonni hedduun isaanii iddoo garaa garaa irraa walitti sassaabamaa jiranii bira darbee immoo qondaaltonni waraanaa Oromoon hedduun isaanii waraana kana irratti hirmaataman hedduun isaanii waraanamuu ajjeefamuu isaanii dhagaatti jirra mee achirraa odeessuun Abrahaam. Lolli dangaa Tigraay fi Amaaraatti dhufee jira lolli kaaba Itoophiyaa ture ka Tigraay keessa jecha ture. Lola kana ammoo Odeessaalee na darbee irratti kaasaa ture anaaf guyyooni humnooti Amaaraa pireezidantiin naannichaa ummati Amaaraa balaa jiraachuu dhabuu jala galee jira kanaaf humnooti Itoophiyaa keessa jiran poolisii milishaa wattaadara humna addaa waan jedhamuun Itoophiyaa National Defense Force wattaadara Itoophiyaa dabalatee akka nu duulan jedhanii waamicha godhanii jiranii humnooti Amaaraa paartileen naannoo san keessa jiran humnooti siyaasa hundi waamicha sana awwaatanii jiranii naannoleen immoo humna gumaachaa jiran
Kana keessa tokko humna Oromiyaati President Shimallis Abdiisaa Baardaar deemee ibsa kennee jira. Amaarri tuqameechuun Itoophiyaan tuqameechuudha jedhanii of course Itoophiyaa moofaan tuni Amaara irratti ijaaramte no question. Eliitiin Amaaraallee akkasitti naareetiifii akkasii mataa as ga'e amma Odeessa kana dhagaa jirrutti humnooti Tigraay dhibanii daangaa Amaaraa haga waldiyaa seenanii jiranii lola naannoo sanitti humnoota Amaaraa wataadara Itoophiyaatii fi humna Tigraay gidduutti gaggeeffamaa jiru irratti kasaaraan waraanaa guddaan dhaqqabee jira humnoota Amaaraa fi warra humna giddu galeessaa kan mootummaan Itoophiyaa bobbaase jechuudha. Kana lola kana keessatti poolisiin humna addaa Oromiyaallee hirmaataa akka jiru poolisoonni naannolee hirmaataa akka jiran dhagaa jirra. Odeessa haga sa'aatii kanaa dhagaa jirruuni sababa humnooti gara Tigraay waraanaa jiran kan giddu galeessaa fi Amaaraa dadhabaa dhufanii fi humnooti Amaaraa immoo keessumaa qondaalota waraanaa Oromoo lola kana faccisuudhaan dadhabanii gara duubaatti deemaa jiran deebisanii waraanaa akka jiran dhagaa jirra. Odeessaa gayoonaa jiruun lakkoofsaan hedduu kataa qondaalonni waraanaa Oromoodha. Sabaan Oromoo ta'an baandaa jedhamuudhaan humnoota Amaaraatiin rukutamaa gariin adda rashanamaa akka jiran dhagaa jirra. Humna poolisii illee dabalatee jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaa keessaa Oromoon ajjeefamaa akka jiru dhagaa jirra. Kun du'a lama jechuudha. Anini generaalota Oromoo kadu'an kana ajjeesan ka fixan jedhan kana akka ilmi namaatti namni duun na gaddisiisa. Garuu akka ilmi Oromooti dooti warra guddoo konsernan gootu dhuga dubbachuuf guddoo wanni sababii poolisiin Oromiyaa kun beeku ta'uu dandeetti wallaala ta'uu dandeetti raayyaa ittisa biyyaa keetti sirna Oromoo nam nyaata kan tissuu fi lubbulmaan hedduu Oromoo hedduu xixiqqaasai waggoota sadeen dabran warri manna mirra gubatur kana mijjeessatur kana midhatur kadargaggeessa Oromoo adamse ijjeessa bineensi nyaachisa ture gareetan poolisii Oromiyaa tan fudhachuu dandeetta raayyaa ittisa biyyaa walumaan beena raayyaan ittisa biyyaa eegi abiyyi dhuf calla dabinni Oromiyaa keessatti hojjetu waliin beena wanni wal sa'u islaaftuun jirtu akkuma abiyyi dhufe bitta mooyyalfa keessatti maani keessatti namuuf dubartii sargi wal fuutee galtifa bitta warra walirratti rashaana fixa ture miti so gareen tunini sammuun isii warra reefu sarkil taate gorsa turre akka miidiyaa Oromootti waraanii kun kooziin qabu waraanii kun barcuma diktaatar daa'ima tokko daa'ima is a child nama kanatti suufattanii hin dhumatina waraani birmaduma biyyaatii waliin qabatu birmaduma biyya Itoophiyaa loodhani Itoophiyaa akkamitti loluu barbaadan ani Itoophiyaa miilik masaara mootummaa keekkeette Haayila Sillaasee garee akkasi garee shifta dhiigi qulqulloota harka jira masaara keekkeette faarsitu Itoophiyaa akkasiin barbaadu maal jedhan baafiin ce'uu ta'edha miti warri anammoo bajooree uxa jedhan Itoophiyaa akkasiin feenu dhuga dubbachuu dansaa miti kanaafuu Itoophiyaa namsaati amma tirsuuf ilmi Oromoo dhaqettiin kaabaddu dhiigi ilmi Oromoo ka kaabatta gamma dhangalayyuu it is sad really guddoo garas nyaatti ilmaan Oromoo lafti kaabatu dhiigum namaatiin jirti by the way lafa yeroo dabrera dubbadha ture lafa baarsaa kamidhaan hin baan kan biqil kamaan hin goon dhiigi nama waggoota lola dawaati jalqabe lafum sun dhangalaa ture dhiigi sun keessa dhiigar kulaana % lolaan dhangalaa ture dhiigi Oromoo dhiigi dargaggeessa Oromoo kagas gaha achitti dhangala sun kabaj kanuun kennin khashifta namicha maayyima akka minilik maqaa dhooftu fedhanaa caalu uffata hargeetti godhanii itti jeesan ardeen itti suuf deemna agarte Oromoon saati amma Abiy Ahmad faarsitu Oromoon saati amma sirn kan faarsitu sirn tortora du'ee boolla deemu jira kan faarsitu Oromoon daanga Amaara deemti dhaqetti achi dhiigisii dhangala'u they are useless nuuf baay'ee yaata akkasitti bada baawwan taateef indoom yoo sana odeeffannoo keessan irraa qabu jira poolisii humna addaa Oromiyaadhaan tan achi bobbaasanii siin achitti ijoollee laayee goggodhu jalqabdati Oromiyaa keessan nagaan dhalachuu dhaga'u jira ijoolleen tun ijoollee uumataati garuu sammuu qulqullummaa Oromummaa keessa baasanii sammuu nafxanyaatiin bakka buusanii jiranii jechuudha Shimallis Abdiisaa afaan akkas gootee leenjifte jechuudha OPDO keessa qarayyuu namummaa Oromummaa hin qabnetti achi galchan hedduun isaanii akkuma yeroo dabarsitti mee ati yoo waan tokko taate abbaan yookaan maqum warraati yume iddu isaanii ilaali yoo bitta dhoofaan dhoofte yookaan haadha yookaan abbaa yookaan niitiin sirni sun galaa jechuudha sirna kanatti suufedha Oromoon deemu nan gaddisiisu wanni jedheef kan ammoo yaa gorsiinu ammoo waan dhibii itti hin qabnu atin TV Tigraay irratti sallaallaa jenneen gaafa gorsinee bakka nama sossobanii guurani nu erga akkas inni dabartiin TV Tigraay irra wala garra been alam nagaan jenneen am TV Tigraay wajjin hin hojjetu morkanyaa arka
qawweeyyin dhukaamnee itti amma yoo televizyiinii gubbaatti qabdatti hin gadguurtu sun caala maalti garas nyaata jeneraalota waraan bakka buuteetti warraaf itti jisaddeen lola turte agarte faannoon amaara gad baaftee sababi TPLF nu mo'achuu dandeettee fi isanti baqatee nu tilakkisedhanii ilma Oromoo baasanii rashananii jechuu ilma Oromoo Abiyyi Ahmad ilma Oromooti Oromummayyuu nan balleessuuf kutatee katisuufette ati dhadhee achi kadoor taatu ati Oromoof maal jedhan Oromoo madaaltu jechuu namni Oromoo madaalamnoo du'e namni gaddisiisu kanaaf jedhani. Egaa hedduun isaanii waraana kana keessatti namoonni turan hedduun isaanii namootuma waraana kanaafillee ga'umsallee hin qabne akka ta'anis hedduun isaa akkuma guyyoon jedhe kana TV gubbaatti dhagaa turre garumatti waraannuyyuu beeknu jechaatti dubbataatti turanii hedduun isaanii daa'ima turanii umuriidhaan illee gaafa argitu meeshaadhuma akka namaatti baachisan malee namootuma waraana kanaafillee ga'umsa hin qabnedha. Hin yaadatate taanaan odeessaalee kennaa siin duraatiin namoonni qondaaltonni waraanaa hedduun isaanii bara TPLF fisan keessa namoota hojiirraa ari'amanii gidiraan hedduu isaan irraa qaqqabaa ture waan ta'eef egaa waraana kanallee biyyaaf jedhanii osoo hin taane halluu ba'uudhaaf namoota waraana kana keessatti seenan jettee dubbatee ture Abiraamas dura yaadatta. Egaa namoonni kunniin halluu san ba'uudhaaf garasitti imalan malee walitti dhufeenyi isaaniittiyuu waraanni kunniin iddoo garaagaraatti dhufee namni guyyaa tokkoyyuu taa'eetiin tireen godhee yookaan immoo haalli waraanaa kun akkam ta'ee akkamitti itti deemuu qabdaa jedhee namni guyyaa tokkollee waliin mari'atellee hin jiru gaafa waraana sanitti deemanii jechuudha. Baay'ee si gaddisiisa amma warra amma haaraaleen janqana miti amma kaajjifamaa jiran baay'ee hoogganoota koomaandaroota poolisii naannoo Oromiyaa ka lafa hiristii Amaaraatiif lola jedhanii daangaa Amaaraa fi Tigraay irraa lolaa jirantu ajjeefamaa jira. Ani baay'een gadde baay'ee jechuun Oromoon sammuu akkamii yaadeeti. Namni sirna ga'u baramma jechuun amma namni si gaddullee hin jiru. Look la amma sirna Abiy Ahmad Amaarri dhiichisaarti jechuun gootummaan warraa yaa Tigraay rukutaarti akka gaarii bilaksitee rukutaarti Oromiyaa keessaa bahee daangaa isaanii irratti ajjeefamuuf immoo namni dhaqqabu hin jiru mootummaan dhaqqabaaf hin jiru. Hin agartaa borganama mootummaan Abiy Ahmad humnooti Amaaraa qondaalota waraanaa Oromoo ajjeesan jedhee ibsan kennu. Mana hidhaa jiran gariin isaanii jedhamaa jiru amma odeessa konfirm gochuu yaadaa jirra. Ekeraa bu'aa hin qabne bu'aa galata hin qabne jedha abbaan kiyya gaaf durii beektaa waan akka kanaa kana. Ka gaariin ishii nama hin geenye wannoo ishii nama nanqatu jedhanii badiin ishee nama nanqatu. Akka Oromootti baay'ee si gaddisiisa salphina guddaadha. Namni kun eenyuuf jiraate amma jechuun Oromiyaaf hin jiraanne. Itoophiyaa loluuf deemeeti warra Itoophiyaa leellisuun immoo nyaatame. Achi Tigreen diina isaati. Maatii dhabee maatirraa hafee jira. Saba isaarraa hafee jira. Gosarraa hafee jira. Bakkee xallaattis nyaatte jechuudha. So eenyuuf waraana jira namni Oromoo daangaa Amaaraa kabachiisuu fi ristii Amaaraa deebisuuf lolu kuni galma akka hin qabne kaasa turre bareeda deddeebinee 7-2-7-3 asitti sirrii kaasa turre gaafa duulli military conscription gaafa jalqabu sana durallee gaafa lolli Tigraay eegalu kaasa turre lolli kun Oromoo laallatu miti lola gaafa jalqabaa diinummaan mootummaa giddu galeessaa fi Tigraay ijoollee abbaan irraa duutee dhaala irratti wal loltu wal fakkeessinee kaasa turre akka tana dura Jawaar jedhe ergasii immoo lola ristiif lolamu taayyeen faan lolli kun lola ristiiti miti jedhanii deebi'anii hamma ristiidhaaf ijoollee Oromoo abbootii gadaa sheekii fi qeesiitti ramadanii eebbisanii gaggeessaa jiran. Ethiopia is a nation of paradox. Biyya foggisuutti Ethiopia. Yaadatu kanaan beektaa waan Ethiopia keessatti ta'u. Dhugaa. Yaadatu taanaan irreechi gaafa yeroo jalqabaatiif magaalaa Finfinnee keessatti kabajame pirezidaantii Shimallis Abdiisaa achirratti bahanii haasaa isaan achirratti dubbatanii yaadattu miti gaafa nafxanyaan sabran wal bakkatti nu cabsanii haasaa isaan dubbatan san hagam ishuu guddaa ta'eetiin irraa odeeffamaa ture warri Amaaraa hagam irraati lolaa turanii dhiyeenyuma kana UPP naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa jidduutti okkora hagamiitu ture warri Amaaraa hagam warrummaa qondaaltota naannoo Oromiyaa bulchiina jedhanii dubbatan kanneen irratti hagam duulli godhamaa ture har'a immoo maal dhabanii too biyya Amaaraa san dhaqanii lafa Amaaraa san irra dhaqanii Amaarri yoo tuqamee Itoophiyaatti farsaale jedhanii hagan hunda dubbachuuf wanti isaan geesseeyyuu maal inni moo wanti uummanni hin beekne wanti nuti hin beekne wanti duubaan hojjetamaa jirutu jira gaafa akkasii keessa iyyuu si galcha. Yaa Oromiyaanii
arrabil kan jidduu taate. Oromiyaan ardwaan nyaatamtee nu fakkaata. Dachiin Oromiyaa yookaan ilmi Oromoo majooritiin illiterate taate gaafa nyaatamte gaafa nam Oromoo bulchuu danda'an. Oromoo jechuun biyya uummata miiliyoona 60 dhiyaatu qabdu. Biyya guddayyuu agas geettu. Ta Itoophiyaa qabeenya waan cufaanu turte harka qabdu. Sila kabaji biysuunii fi yuunan biysuun bakka bu'uu danda'u bulchuu mala. Oromiyaan gaafisiin tootaal akka biyyaattu gad buutee dhabama taate harka wanni seen gaafa lama achi gussanii namicha kana ciqaan namicha shimalis jedhan kan hauma shimalis jakkeetti abii qaba ture miti gaaf jalqaba kootii fuudhanii Oromiyaa keessa namni hin dhabamne beekaan hin dhabamne ayyuun hin dhabamne namni Oromiyaa yaad hin dhabamne. Kanaafuu sirni Abiy Ahmadii diktaattarii du'aan akkam seeta namum isa gadi namni inni xiiloo kaa'u barsiisaan gowwaa yookaan barsiisaan idiyeeta tettuuni barataan inni barsiisu isa gad akka tawaan barbaaduuf barata cufayyuu maal godha tortoraaf gowwaa godhe leenjisee baasaa jechuudha. Kanaafuu warri Abiy Ahmed silxaana fudhachuufti tokkoffaa jaar nama amma Oromiyaa nam dhuga dubbachuuf amma Oromiyaa Shimallis Abdiisaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati jedhee yeroo tokko taa'ee yaadu I feel really bad dhuga dubbachuuf jechuun decisionii Oromiyaa hin madaalle nama hojjechaa ture. Angoo waan qabnatti hin fakkaatu. Ittuun bilbilanii taayeen faan hin jirti. Geettaa jira daawaa arrabs biraavaadoo maal jedhama jecha akkasiitiin yaama war gifa baloo. Gifa baloon taayeen faan hin jirti. Taayeen faan I think diinummaa manidhaa keessa waan tolchan hin beeku malee completely ni dhiista isa guddoo irraan dubbatan ajandaa miti. Falsoon hin bitanii fi hotel cifti Facebook irratti ajandum dhufe daddabarsitii jechuudha. Waan kalee dubbattee waan har dubbattee hin beekte warra Oromiyaa kan harka qabu warri Itoophiyaa kanam bulchuu jiru warra akkasii aganyo tashaagaree yaagartan mee bulchootuma Itoophiyaa bulchichuuf itti daawwadha. Aganyo tashaagar fa'aa bitta nam bayetti miidiyaa irratti pirezidaantii waraan labsu. Isfaa bitta hagad bayetti nufuma gostitu diina kana wal balleessaa dhagara baanga gurradhaa lola jedhu. Kun ammoo Shimallis Abdiisaa fa'aa bitta guyyaa tokko gad bayee diin kalee abaar ardhammoo waliin ta'e ilmaan Oromoo hojjeessise jechuudha. Kanaafuu ignoraantii akkan harka kufti biyyiti. Ignoraantii akkan harka kufuun guddoo sin ajaa'ibdu. Sirni tortoraan tokko namu tortora jaarbata. Garuu warri sammuu qabu. Ilmaan Oromoo kunini ta loltoota poolisii kee jirti maanii kee jirti atilis yaa baraatti qubiyaa soomti. Kuta 8 gad namiin jedhee yaada. Ammaan tanis immoo nami kolleejiin fa giraajuweet koo godhalleen keessa hin jira. Waan isii irri hin jirre baafachuu dadhabde yaa telling them itti matur dhiira wanni kun irri san hin jirtu waraani kun waraanii kan qabne naani Itoophiyaa tissinaa immiyya Itoophiyaan jaartii ganna kumsa diiti jaartii tan guddoo jaalanna immiyya Itoophiyaa tissinaa jedhanii yaa so yoo qaati qabanii siin harka wadelaa jettu yaa riip calla itti dabru wannas godhu dandeessu riip yoo lubbuun hafte deebitee obruu sadde qotat oo lubbuun hafuu baate amma achitti maal godhu dandeetti TPLF sodaankii guddaan sun ammoo garas nyaatti nam maqaa Oromoo qabu amma laal warri kun jaalatus jibbitullee loltoota akka itti dhumna akka Geetaachoo Saffaa loltoota Oromiyaa san itti ibsu Geetaachoo Raddaa ijoollee dhukaasuun beenu nu fidaniidha miidiyaa irra fidanii tokko xiyyitiin dhukaafne bakka dharki kennadhee gardeemnu hin beenu ilmaan hiyyeessa akka qoraaniin walitti qabde bobeessite ammootummaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ofiin jechuun ani ilma Oromoo ofiin jechuun opiniyoonaan baay'ee ilma bagadaa naamni adiifta irrayyuu hin baata ilma bagadaa jinni Oromiyaayyuu maqaan dhaani ittis gaafachiisa opiniyoo keessatti Itoophiyaatti sinaa amma istaayil akkasii jalqaban Itoophiyaa tamti sitatiin Itoophiyaa addunyaa gubbaa jirtu moo Itoophiyaa qiyaama jirtu ta dhibita sitti manii jiru so yoo gorsidiid maal jedhan dundiduu jedhan yoo duurraafta ammoo booji'amuun didduu kanaafuu akka dansaa isaan booji'uu jiranii akka dansaa isaan ijjeessuu jiranii galatiin qabdanii Oromoo gantanii nyaatamtan gantuun duun ammoo dhiiga addaan qabdee fudhadhan malee. Egaa namoonni kunniin as deebanii osoo anamma akka yaada kiyyaatti yaada ofii ibsachuun hin danda'ama. Egaa akka kiyyaatti as deebanii uummata kanaan osoo araaramanii yookaan ammoo wantumti isaan barbaadan iyyuu akkuma paartiitti iyyuu warri Shimallis illee ta'e piipiin tunu wanti akka paartiitti wanti isaan barbaadan maal inni uummata fakka hojjechaa hin jirre hojjuma isaan irraa iyyuu argaa jirra waan ta'eef as deebitanii osoo uummata keessa wajjin araaramtanii waan barbaadanillee hawaasatti gadi baastanii dubbatanii waan dubbachuu barbaada. Caaltu saatiin araara yaadi kaddeessaa. Achuma tiksanii kaayyoo biraan qabanii Oromooni loltoota Oromoo faana qondaala Oromoo faana poolisii Oromoo faana hariiroo diinummaan qabu baay'ee ta'u. Oromoon kan cunqurfamaanii jiru sirnaan. For that matter qondaalota Tigraay ta'an olaaltu waraana Itoophiyaa faana diinummaa qaban baay'ee institutionii. Warra waraana hoogganaa jiru
warra Itoophiyaa tiksina jedhee Itoophiyaa diigaa jiru faana malee osoo diinummaa loltoota Itoophiyaa faana qabatanii loltoota 10,000 walitti qaban san irra shan warra. Oromoonis kabaruu qabu the ultimate enemy of Oromo is nafxanya. Sirni kun immoo sirna nafxanyaati. Sirna faana diinummaan Oromoodha. Kanaaf gara qayeetti deebi'aa oo dandeessan saba keessan tiksaa yoo hin dandeenye immoo gara qayeetti galaa warri nagadachuu dandeessan nagadadhaa warri loon horsiisuu dandeessan loon horsiisaa warri qotuu dandeessan qota. Kana achi deemtanii maqaa Oromootiin saba sin salphisinaa saba guddaa kana salphisinaa Oromoon gantuu fi galtuun tarii eebbiftee gaggeessuu dandeessi eebba sobaa kan mootummaa giddu galeessaatiin eebbisaa jedhan. Kanarraa kan hafe Oromoo lola sana keessa intarestii xiqqoo qinxaateedhani hin qabu. Akka amma ija misiraa geessu hin qabu. Lolli kaaba Itoophiyaatti deemu lola Amaarri lafa Amaalaa lafa isayyuu lafa falmii lafa konstitushinii Itoophiyaa heera Itoophiyaa amma jiru lafa Tigreeti. Lafti walqaayita lafa Tigreeti. Humaraan lafa Tigreeti. Raayyaan lafa Tigreeti. Waggoota 30 lafa Tigraayin heerri Itoophiyaa jijjiiramee jira. Heerri faayidaa hin qabu. Amma heerri kan qabu malee. Kanaaf lola dantaa Oromoo aga ija misiraa keessa hin jirre keessa baatii deebi'aa yoo dandeessa lafa Oromiyaa tiksaadha. Egaa sirriidha waraanni kun waraana namoota biyyuma keessatti taa'aa jirudha. So waraana daangaa ta'e osoo Itoophiyaan Keeniyaa yookaan immoo Suudaan wajjin waraanaa jiraate ta'eeti dhugaadha. Birmadummaa biyya teessuuf jecha hawaasni ba'ee biyya isaa eegsuudhaaf waraanu waanuma jiru garuu waraanni amma deemaa jiru kun barcuma nama tokko umurii masaa dheeressuudhaaf wanta deemaa jiru waan ta'eef uummanni Oromoo wanti keessaa argatamu tokko illee hin jiru. Ammas egaa malamaluu kana uummata guruu dargaggoota guruu kana ittuma fufanii jira waan ta'eef egaa namoonni sagantaa kan dhageeffachaa jirtan wal dhageessaas jechuu barbaanna. Egaa waraanuma kanaan wal qabatees daandiin gama Jibuutii Finfinnee keessu kunillee cufamuu isaatu dubbatamaas jira. Egaa karaan guddaan biyyattiin meeshaalee biyya alaarraa itti galchitullee daandiin guddaan tokko ta'ee jiru kanuma waraanuma kanaan sababeeffachuudhaan egaa warri Affaarii fi naannoon Affaarii fi naannoon Sumaaleellee waraanatti dachaatee waraana daangaatiin walitti kaatetti jirti. Kanarraa kan ka'es daangaan guddaan daandiin guddaan Jibuutii irraa gara Finfinnee fidus cufamuuti himamaa jira. Yaa kun amma economic affekti guddaa jireenya uummata irraa fide jireenya uummata qara jireenya hin qabu walumaan beenna. Itoophiyaa keessatti waggoota 3 darban yookaan waggoota 2 darban keessatti gatiin doolaraa sadarkaa inni gubbaa dhaqqabee walumaan beenna. Kanaafu am daandiin kun cufamuun dhiibbaa kam qabaachuu danda'a waan jedhan raasa'uu qabna. Daandiin tuni parsantii 95 meeshaan Itoophiyaa karaan inni irra dhufu karaa kanaan Itoophiyaan biyyoota Afrikaa kan keessa biyyittii har'a balbala galaana hattiin biyyoota alaatiin meeshaa fidatti hin qabne Itoophiyaa qofa. Kanaafu Suudaan Jibuutiin biyyi qotanaa walii galtee karaa kanaan meeshaa galfachaa turte jechuudha. Taatullee karaan kun bilook godhamuun dhiibbaa diinagdee akkam qabaachuu danda'a waan jedhan irraa du'aasomnee wayyaa biraa. Sirrii. Reuters pirezidantii mootummaa naannoo Sumaalee Mustafee Mohammed wabeeffachuudhaan akka gabaasetti qidaame yookiin sanbata xinnaa darbee kaasee karaan baaburaa kan meeshaaleen alaa itti galan daandiin baaburaa Jibuutii fi Itoophiyaa wal quunnamsiisuu cufamee jira. Daandiin highway akkasuma asfaaltii Jibuutii fi Itoophiyaa wal quunnamsiisus cufamee akka jiru kaasee jira. Ka'umsi daandiin kun ittiin cufamee walitti bu'iinsa Affaarii fi Sumaalee gidduutti deemaa jiruuni. Sababa kanaan walitti bu'iinsa naannoo sanatti jiruun lafti tana dura lafa falmisiisaa akka turanii akka Gabraa'ise Foonaa fi Adaa'itu warri jedhaman naannoon Affaarii fi naannoon Sumaalee irratti wal mormaa turanii lafa tana warri Affaar dhuunfatanii uummata Sumaalee gara uummata 300 lakkoofsaan 300 ta'uu irratti dhumee jira jedhanii humni hidhate ka Sumaalee fi ka Affaar walitti bobba'ee jidduu kana naannoo sanatti wal waraanaa jira. Karaa ka cufan immoo dargaggoota naannoo Sumaaleetti jedhamaati jira. Mustafeen kana konfirm gochaa jira mirkaneesseeti jira. Karaa kana banuu dandeenya ka jedhu dubbatee jira gabaasa kana keessatti. Egaa haalli siyaasa Itoophiyaadha sa'aatiidhaan baay'ee daayinaamizimiin siyaasa Itoophiyaa amma baay'ee is very momentumiin isaa baay'ee dabalaa jira. Kanaaf haalli kun jijjiiramuu mala
haa ta'uuti immoo karaan kun karaa hidda dhiigaa Itoophiyaati jechuu hin dandeessaa. At least guyyaa 3-4 karaan kun cufamee jechaan Finfinnee keessatti namni waan nyaatu for daily consumption waan guyyaatti qinxaaboo mana keessaa fa'aa hedduu dhabuu danda'a kan jedhu yaaddoo guddaadha karaa dinagdee jechuudha. Egaa haleellaa sanbata darbee sanbata xiqqaa tureen jechuudha. Egaa haleellaa kanas namoonni naannoo Affaar Sumaalee irratti dargaggoota Sumaalee irratti haleellaa bananii namoonni gara 300 ajjeefamuu isaanii dubbatanii jiranii. Egaa kanarraa kan ka'e haleellaa kana mormuudhaan hawaasnis bahee karaa kana cufuudha. Egaa obbo Mustafeen kan dubbatanii asin duratti yaadattan taanaan filannoo marsaa jaaffaa kana waliin wal qabatee naannoowwan filannoo wiirtuuwwan 30 irratti egaa filannoon akka taasifamne godhameeti jira. Walitti bu'iinsi daangaa kunniin kan turedha barootaati fi yeroo ammaa kana garuu kan adda taasisu naannoo Tigraayis waraanni hin jira. Naannoo Tigraay immoo gama Affaar kanaan kan eediyoo kamuu qabeenya gargaarsaallee kan garas deemu barattoonni naannoo saniitti illee rakkoon rageellee nagaan gara maatii isaaniitti akka dhufaniif daandiin takkattiin tanagaa qabdu sanuma turte kun walitti dabalamee egaa waraana kana cimsee jira jechuudha. Ani caaltu akka midhe shakseeta akka dubbachuu jiranitti Abiy Ahmed naannolee cufu mobilaayiz godhee Tigraay loluu jira jedha. Naannoon inni am Tigraay loluu jiru tokko Oromiyaa murna Oromiyaa tasirna kantisitu fayyadamee loltoota Amaaraa waliin bobbaasa loltoota Amaaraa immoo deebiftee sirna Oromiyaa irra dhufu loltoota kan nyaachuu jirti jechuudha. Affaariif Sumaleen Tigree waliinaan jetti deebiftee wal nyaachuu jirtu jechuudha. Wanni Sumaleen daandii tan cufuu dandeettee fi dargaggooti Sumalee milishootii Affaaritti olla kee weeraree lubbuu namoota hedduu meeshaa qabeenyi nurra saamte nu fixxee nu kanaaf cufnee waan jedhanii dubbachuu jira. Ani pirezidaant Mustafeen daandiin cufamuu miidiyaaf ibserguu maani erguunitu miidiyaa baay'ee gabaasee Reuters fa dabalatee VOA miidiyaa baay'ee dubbate angaruu shakkii qaba. Shakkiin an qaba maal seeta TPLF istiraatiijii keessa daandii kan cufuun tokko ture. Aktivistooti isaanii dhiyaatan dubbachaa ture. TPLF daandii kan maaliif cufte Itoophiyaa kuu godhuuf ukkaamsuuf. Inni jettaa miti. Daandiin kun cufamte jennaani carraan Itoophiyaa maal taa'ee onne carraan Itoophiyaa qarayyuu biyyitiin jirtu namatti lubbuun gubbaa deema biyyi waliin lubbuun nama beelaan umuuf deemti jechuudha. Sirna lubbuun nama akka quraanii bobeessu sirni uummati jees haa uummati saamu sirni sobduu namummaa fixattee garee maafiyaa namummaa fixattee akka xiyyitti dhuma induullaa jettee murteeffatte. Taloltoota kumaatamaan bobeessitee taan booji'amtoota goota amma boodii gaarduu fi ergite akka dhuma jibbaat falmachuu jirtu ilmaan Oromoo tissuuf dhattee yoosiin dootu. Aktivistooti warra tatti dhiyaatu ta mootummaa faarsaa oolti ta Amaaratu maal jettee gad baate ilmaan Oromoo ta fixan sun baandochi irmijja ta'us sadeebbachoodhaan baandooti irratti tarkaanfiin fudhatamee jedhan baandaan sun ilma Oromoo kachi dhagee jechuudha. TPLF duraan sanii kadhumatiin dhumata wargaraan baqatkaan arma eeganii fixanii jechuudha. Arra bilkaan jidduu rabbiin gaafsa baaree sirra godaanu arra bilkaan jidduu si tolcha. Arrabi hojii guddoo hojjetu jiin isa sentiraal nyaata kana isa walitti qabee wanneedha garuu yoonni bakku fi dabre ilkaan ka gubbaan ciniinan ka jalan ciniinan aawwan boqoon tante tagaranaaf garanaallee ni ciniimtee jiru carraan loltoota Oromoo achi dhaqa uummatu fi gantee uummati biratti arraba uummatiin jibbaatee hin gadduuf ilma Oromoo afaan Oromoo dubbatu booji'anii televizyiinii irra qabanii yoo si agarsiisan sila adoo dhugaa Oromooti duule Oromoon hin boosila hin gaddaaf ture am qoosaaf sarkuleet godhanii Facebook irratti itti qoosanii jechuudha. Tigreen nyaaphisiit achi lolti yoo siin garana baqatta immoo Amaarti baanda jette ijjeelti jechuudha. Kanaafuu carraan Oromoo sadarkaa sun gubbaa kee jira. Ikoonomiin armaanii nyaatamuu jira. Uummati waan nyaata dhabee garaachaan dhumuuf karaa gubbaa jira. Daandiin takkattiin qaban cufamti. Daandii tun daandii baaburaati. Mustafeen maal jedhe daree sirna kan keessatti sirna tokko waan taateef Ruutarsiin dargaggoota dhugaa isaanii gaafanni akka daandiin cufamuuf hojjechuu banamuuf hojjechuu jirraa jedha. Daandii kana how much you are sure agam mi'aatiin confidence qaba daandiin tun Sumalee qofaan cufamu. TPLF achirra loluu jirti daandii tan keessa harki hin qabdetti yaadda. Dhageetta haaruu kamiinuu dhiibban gootiin mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmed kufaatii fi ayyuubaati. Garuu eegibbat badee balleessaa filosoofii jalqabatee deemuu jira. Warri ammoo bakka Abiy waliin bannaa jettan gudulaa hikkisanii jedhan beekta faguna gatti dhaamadde loltoota Itoophiyaa tafixuu jiran tan loltoota Oromiyaa tan gudulaa ilmaantee nagaatti jenneen jirra. Garuu carraan uummata biyyaa garam deemaa wanne guddoo nama sodaachifta. Ammaanach namni waan nyaata dhab namni gana wal nyaataa jechuudha. Amma wal nyaachuu jiran. Tan jedhe dubbadha biyyaa tokkotti doolar wayii achitti jijjiirii jedheen meena doolara gana naa jijjiirta jedheen gaafadhe beekta malumaan. Doolarum 100 fa'aa beektaa kan.
Doolar harkas argani jennaani mootummaan maajiraati sidhaa jedhan mootummaan Itoophiyaa doolar sidhaa argannaan kaadileen duri doolar hanqoodaniif taan cuftaan beeloftee duri si junta jecha dhibeetta dhadhacha dhufe Facebook irra gubbaatama kaadileen duri makara nama buuftam yaa'u calliftee jechuudha. Sirni kun waan nyaate dhugana dhabe maal godha nam gurgurachuu ka qarloltoota amma wanni horii nama gurgurachaa turanii miti horii nama qoodaa turanii miti am ilmi nama sleefi baasanii gurgurachuu warra naftu jechuudha. Wanti guddaan immoo dhimma waraana daangaa kanaa wal cufiinsa daandii kanaa wal qabatee immoo shakkisiftuu maaliini warri mootummaan federaalaa hanga ammaatti walitti bu'iinsa daangaa kanaa wal qabatee wanti jedhees tokkos illee hin jiru miidiyaa biyya keessa jirus kan akka faanaa waaltaa kan warruma mootummaa kanaa fi faarsaa oolu jechuudha waan dhimma daangaa kanaa wal qabatee daandii cufamuu kanaa wal qabatee wanti takkattiin isaan dubbatan illee hin jiru egaa kun immoo shakkii guddaa namatti uumaa jechuudha. State structure caasa mootummaan jedhu function gochaa jiru baay'ee kana baruu qaba uummanni kana tokko agarsiiftuun kana. Lolli amma baha Itoophiyaatti qabate kuni lola Sumaalee fi Affaar gidduu qabate kuni dafee dhaamu taanaan lolli Itoophiyaa balleessuu danda'u lola kana baay'ee. Uummanni kuni uummata jalqabumaa uummata hidhate. Uummata jalqabumaa ammoo daangaratti wal lolaa turedha. Akka guyyoon kaasee proxy war yookiin lola bakka bu'iinsaa ta'uu mala jechuun Tigraay warri uummati humnooti Tigraay as keessa ofii isaanii dhufanii loluu waan hin dandeenyeef karaa kana dhuunfachuuf jecha lola jidduutti qabsiisuu danda'u sponsor gochuu danda'u jechuudha proxy war yookiin lola cinaadhaan deemaa jiru jechuudha. Lola kana qabbaneessuu hin danda'a kan jiru mootummaan gaafii guddoo natti ka'a tokko humnoota Mustafee irraa namni 300 dhumee jira milisaa fi uummata nagaa dabalatee siviiliyaan nama 300 du'e lafti isaanii fudhatamee jira. Abiy Ahmed amma garee tokkoof oogee hooyyoo araarre buusuu danda'e hin danda'u akkamitti hin danda'e warri Sumaaleedha tokkoffaa namni dhumee jira jastisii barbaadu lammaffaa lafti irraa fudhatameera lafa san deebisuufii barbaadu kanaaf lakkaraa cufan yoo kana jara kanaaf kana godhe warri Affaar Tigraay wajjin lolu Abiy waraana jechuudha. Tigalee yoo jara warra Affaar lole immoo Sumaalee karaa cufti dinagdeen karaan sun cufame jechuun Itoophiyaan torban lama booda exist gochuu hin dandeessu. Kanaaf qirqaari keessa jechuudha mootummaan giddu galeessa qirqaari keessaan baane keessa jira. Lola bakka bu'iinsaati jennee fudhachuu hin dandeenya. Naannoo kanatti lolli dhufu lolli hammaatee naannoo kanatti qabatu Oromoolee gaaga'uu danda'a jedhamaa jira. Maaliif armaan dura kaafnee jirra gara poort Jibuutii fi naannoo baha Afrikaa kuni aktaroota baay'ee dabaluu danda'a baay'ee loltoota state aktarii warra military base naannoo kana qaban Turkii China, Japan, French, warra United States dabalate, Russia dabalate, military base bu'uuraalee waraanaa dawowwan waraanaa biyyoota guddoon addunyaa kana international powers super powers warra jedhaman hundi isaanii si qabu. Kanaaf lolli kun lola humnoota alaa affeeruu danda'udha. Lolli naannoo baha Itoophiyaa kanatti banamuu danda'u. I think Tigreen illee kanaaf garasitti push gochuu malti. Garuu Oromoon at least yeroo kanatti ka gochuu qabu daangaa eegachuu qaba. Uummata Sumaalee wajjin yeroo kamiyyuu caalaa nagaadhaan michummaa durii jabeessee wajjin jiraachuu qaba malee lolli naannoo kanatti qabu lola Itoophiyaa qofa miti baha Afrikaa guutumatti barbadeessuu danda'u. Armaan dura kakaasaa turre naannoon kun tasgabbii dhabaa namichi kun lola kana dhaabuu baate ka jedhaa turan xiinxaltooti garaagaraa dhufaa jira jechuudha. Afrika Horn of Africa gaafa Afrikaa maafii asadii barbadeessi addunyaa waliigaltee farmaajoo Abiy Ahmediitii fi Isaayyaas Afwerqi warqa gaafa warri walitti dhufe addunyaan sodaattee garee maafii adda dhaabsisuu qabnetti irratti hojjechuu jalqaban farmaajoon xiqqoo galtee fi keessa badee Isaayyaas Afwerqi jechuun naga bultee biyyittiin waliin jedhin jirtu babaaroo ka'ee biyya addunyaa tokko waliin Isaayyaas Afwerqi babaaroo jechuun gudmoon naga bultanii nam tokko waliin jedha jechuudha. Isaayyaas jechuun maafii akkanaati gaangee akkanaati lola Horn of Africa keessa godhama kamuu keessa Isaayyaasiin hirmaata. Wayyaanee waliin ta'ee abaa wadhaa ture gaafa wayyaaneen wal dhabamoo abaa hadhaa turtaa waliin friend ta'ee Abiy Ahmediin dhuun jedhan Isaayyaas Afwerqi is a devil seexanaan bakka buuftee ilaaluu dandeetti namichi sun dhiibba mirga namoota Itoophiyaa keessatti armaan dura hojjat ilmaan hiyyeessa hedduutu lol warra nyaatan. Amma maal jette Haadireen baanda namaan jette Opdio bandaan Opdio caalti injirtu sinjir sirni bilisiginna kan bandaan caaltu injirtu banda jechuun nam biyyuu fi dabarsee loltoota alaa walii weerare nam biyyuu fi nyaachise. Kanaafuu gaafa Afrikaa balleessuu danda'anii
of course amma yuballeessuma jirani garuu achi dhaqqabu gaafiintichi achi dhaqqaban Abiy Ahmed is waan jiraa fixate kanuma wal qabsiifnoo carnaa kan ta'e asa Geetaachoo Raddaa dabaree wal qabsiise haasa achi dura garuu egaa waraanni daangaa kun akkuma itti fufetti jira waraana naannoo kaabaatti ta'e kana egaa mootummaanis akkuma qoosaatti fudhatee sa'aatii barbaannetti deebuu dandeenya jedhee egaa dubbataa ture akka qoosaatti ilaalame amma immoo biyyoota biroo keessatti illee naannoolee biroo keessatti illee waraanni akka uumamu taasisetti jira kanuma wal qabatee egaa rakkoon daangaa naannoo Somaaliitti fi naannoo Affaar akkuma jirutti ta'e waraana kaabaa kana wal qabatee rakkoon yookaan immoo lolli daangaa Amaaraa fi Tigraay jidduutti jirullee akkuma itti OEtti jira wantoonni hedduun naannoo isaanii dhagahamaa jira waraanni TPLF waldaallee dhuunfachuu isaa dubbatamaa jira. Waldaa jedhan lafti lafa Oromooti durii lafa Oromoo turte waldaa. Egaa yeroo ammaa kana daangaa sanitti immoo daangaa Amaaraatiif naannoo Tigraay jidduutti illee waraanni akka jiru dubbatamaa jira mee odeeffannoo itti qabdu maanni. BBC'n Amaariif yaarra barreessee ture daangaa Amaaraa fi Tigraay lola hamaa kabbaad waggaa jedhee ibsee afaan Amaariffaatiin ibsaa jira qondaalota Amaaraa keessaa hoogganaa kominikeeshinii Amaaraa Gizaachoo Buluu nama jedhu dubbisuudhaan barreesseeti jira keessumaa adda waraanaa sadi frontiiwwan sadi irratti lolli hamaan deemaa akka jiru humnooti Amaaraa fi humnooti Tigraay waladhaa akka jiran wal waraanaa akka jiran kaasee jira taateewwan waraana kana sa'aatiidhaan jijjiiramu baay'ee yeroo nu haasofnu kanatti wanni biraa dhalachuu mara gabaa sa'aatii 4 dura 3 dura kan baay'ee lolli amma Itoophiyaa keessa kutaan lolli hin jirre Tigraay engadda kaafne ture guyyoo kan biyyi nagaa qabdu Tigraay Ettanii baay'ee konfaansi jeessa bara laal makiina uummata kan guggubataa qabeenya Itoophiyaadha Nageenya naannoo Tigraayitti nagaadha amma Tigraay baay'ee gaafa riiformiin dhufee biyya keessa Matakkal Oromiyaa Sumalee Sidaamaa keessa biyyi unkuramullee biyyi nagaa qabdu Tigraay turte deebitee immoo lafa isaanii dhuunfatanii uummata isaaniif nagaa buusanii nagaa fullaa baay'ee nagaa fullaa sustainable peace jechuun ni dandeessa amma sadarkaa loltoota Itoophiyaa deebi'anii Tigraay waraanuu hin dandeenyerraan gahanii jira kanaaf amma isaan Tigraay keessaa baanii dirree taphaa dirree kubbaa Amaaraa fi Affaar irra godhuu jira waan midhaadduun kaafte kanaan wal qabate Geetaachoo Raddaalleen halee galgala ibsa wayii kennee jira achuma dabarraa miti ibsa kenni sun irratti TV irratti intarvii tolchee nam dhugaa daawwate Geetaachoo Raddaa dhugaa dubbatu is good propagandist jechuun danda'a jechuun waan dhugaa jirtu taa'uu dandeetti soba TPLF illee num kijibdi garuu kijib opidiyoo caalan kijibtu biltsignaan jiru aggoo sadeen nu sobe caalan sobdee yaadu amma maal jedha waggaa 27 darbeef sobaatuma baatee garuu yoo sobdullee yaasitee dhugaa sobuulleen beekte jechuudha. Gabaabsinee yaada Geetaachoo akka TV Tigraay irraa fudhannee dhaggeeffannee walitti deebina. አሁንም ቢሆን ሁሉንም ያነሳሱ ቀስት ይዘህ ገጀራ ይዘህ ይሉታል መድፎቻቸውን አስረክበው ያላቸው አሁን ሰዓት የኢትዮጵያ ፌደራል አርሚ የሚባለው ፌደራል ሰራዊት የሚባለው የቀረው ሁለት ክፍለ ጦር ካለ አላቀም ማለት ተቆጥሮ 10 ይሆነን ያላቀም ግን በወሳኝ መልኩ ግን የፌደራል ሰራዊት የሚባል ሰብረነዋል ደምስሰነዋል እዚህ ላይ ለእንትን የፈጠርኩት አይደለም ራሴን ለማጽናናት የፈጠርኩት ነገር አይደለም ጎንደርን መከላከል አይችልም የፌደራል ሰራዊቱ ባህር ዳርን መከላከል አይችልም የፌደራል ሰራዊቱ ባይዘ ሴም ቶክን አዲስ አበባን መከላከል አይችልም የኛ ሰራዊት አዲስ አበባ መግባት ፍላጎት ካለው የሚከለክለው ኃይል የለም ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለም ያ ማለት መንገድ ላይ ቶክስ አይገጥመንም ማለት አይደለም ይገጥመናል ምንም ጥያቄ የለም ያ ማለት የሆኑ ሰዎች ቀስትም ይዘው ታንክም ጭምር ብቻ አይንቀሳቀሱ ማለት አይደለም አብይ አህመድ አጃቢዎቹ ሳይቀር የራካ አጃቢዎቹ ነው ይማርካሉ እንገላለን አጃቢሽን እስከመላክ ተደረስ መንግስቱ ኃይለማርያም የህወሓት ሰራዊት ደናባ ሲደርስ ነበር አጃቢዎቹን መላክ የጀመረው አብይ ካልዋን መላክ ጀምሯል ጨርጨር አካባቢ ቆቦ አካባቢ መላክ ጀምሯል እያልኩ ያለው እነዚህ ሰዎች ባህሪያቸውንም ድሮም አልቀየሩም አሁንም ቢሆን እሱን ነው የተቀየረ ነገር የለም namni kun baay'ee mooraalii qaba injifannoon Tigraay sustainable akka ta'e cufullaa akka ta'e haasaa sarara godhe kaleessa akka jedhutti waraana Itoophiyaa waan jedhamu kaloluu danda'u kifla xoorii lama yookiin kutaa waraana lama yoo hafteen beeku kanarraa kan hafe daaraa goonee jirraadha. Siyaasa Itoophiyaa keessatti amma erga Jawaar hidhamee
namni dhaga'amu Itoophiyaa keessa nam tokkitti kan Getaachoo Raddaati. Kanarraa kan hafe qondaalli Itoophiyaa hundisii galabaadha. Mormitoota Itoophiyaa hundisii galabaadha. Faayidaan qabu jechuun very powerful. Message dabarsuun rhetorikii maal jedhanii eloquence namni qabu namni dandeettii dubbatee namni faana yaa'uu danda'u. Facebook irratti namni hagamii akka daawwataa ture ilaalaan ture. Jechuun nama insignificant jechuu dandeessu miti. It's very powerful. Twitteriin barreessu jarganii isaa dictionary qabattee warra opidoo yoo translate goote malee understand gootee namni kun yaada isaa nama sirriitti dubbachuu ibsachuu danda'udha. Dubbii isaa caalallee gesture jedhama haala isa qaamni isaa waa itti ibsuyyuu haala bareedaa ture akkaataan uffannaa isaatu mana xirii gurraatti illee kaayyatee istuudiyoo seenee sa'aatii tokko feetaa wajjin namooti psychology dubbisanii waan kana dubbisu beektaa fakkeenyaaf dhiyoo kana akka tokko wajjin haasawaa turre pirezidantiin Raashiyaa fi pirezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden gaafa waliin dubbatan gaafa harka fuudha akkanatti achi yoo walitti ta'an immoo akkasitti hiikatti kennan hin barreessu jechuun it do have meaning hiika qaba jedhanii dubbisu. The way appear on the Tigray television hiika qaba jechuudha. Egaa namni kunillee TV dhuma Tigray gubbatti ba'ee booksaa ture. Egaa biyyachi immoo TV ofii irratti ba'ee booksaa dhugaan eessa akka jirtullee beekuu baannus akkuma guyyoon jette. Dhugaan eessa akka jirtu beekuu baannullee nama irra deebi'ee sobee hasobisa nama ne jira beektaa. Ani ta opidiyoo Getaachoo Raddaa dhugaa ta'uu danda'a dhugaa dhabuu ta'uu danda'a practical ammoo narguu jiran jira ka dhugaa inni fudhadha. Gareen ammoo Abiyyi Ahmad dhugaa natti himtedhee ani jiraadhiriisi du'ee nama nuu jechuudha. Miiliyoon yeroo waraanni Tigraay jalqab callaa raga waliin kaaniyyuu taa'ee barreesse soddoma ol kabiyyi kophaa ofii kijjibi. Jalee isaa dhiisi jaleen isaa waan nutti hin qabdi marroon dinuun jedhan. Namichi kun guyyaa gamtu guyyaa deengaa daallee namichi kun irratti Dabratsiyoon du'ee mormirraa ciramee namni tokko itti gaazexeessaa tokko yaadattu namni gaazexeessaa hiwaatti irratti yeroo baay'ee kitaaballee barreessedha. Abrahaam sitti malaka sobii warri nun sobiin hin jiru jechuudha. Getaachoo Raddaa boollan kaane gadi ba'ee dubbachuu jira. Haasa'u isaa keessallee waan gabaabduu. Intarviyu kana maal jedha izi tokko keessatti Getaachoo Raddaa dabalatee namoota hedduu ajjeesanii jedhanii gabaasanii jedhe. Garuu immoo dhugaan jirtu namtichi gabaasee sun iyyuu ajjeefameera jedhee hin jiru. Dubbatee jira. Teenki sun dubbachuuf ture. Kanaafuu Getaachoo Raddaa haasanni haasa keessa poointi 8 jala fudhadhee irra dubbata. Jalqabaa waa'ee raayyaa ittisa biyyaatii fi milishaalee nu bobbaasan kan jedha. Raayyaan ittisa biyyaa Abiyyi Ahmad confidently dubbachaa jira. Abiyyi Ahmad loltoota hin qabu jedhe bakka. Daara goone balleessine jirra. Lola Maqalee bilis ittiin baafne zamacha aluulaa abbaa nagaa jedhan kaamu yeroo wanni suni wanni kana maqaa aluulaa callaan zamacha bannee loltoota Itoophiyaa kum soddoma akkuma futtama balleessinee jedhe. Sun practically dhugaa ta'uu dandeettiidha justification inni kan fudhachuu danda'uu fi loltoota qabaman TV irratti haasa isaan godhaa turan argine jirra jechuudha. Bakka humna ol taate boojamni harkanii loltooti lakkoofsaan kumaatamaan lakkaa'amtu Maqalee walitti qabanii itti qoosaa jiranii jechuudha. Kolooneelota ajajoota birgeejii waraana hoogganan jajjabduu dabalatee jechuudha. Kalamaffaa milishaa Oromiyaa laalchisee waan dubbata gara na yaadu waan milishaa Oromiyaa dubbanne. Inni nu inkoble bakka milishaa ijoollee miskiina guyyaa torban tokko leenjisee Koofiyaa diimtuu taa'ee nutti ergaa jedhe. Koofiyaa diimtuu keeyyateef loltuun taatu jedhe. Geetaachoon akkas jedha. Riippablikaan gaadha Koofiyaa diimtuu si kaaniif loltuun taatu jedhe. Ijoollumtee qaqallo sun Koofiyaan diimtuun inni taasisuun ilaamaaf iyyuu nuu ta'a mataa kee dhoomee kuffisa turre jedhe. Yuusi kanaafuu practically waraan Itoophiyaa moo angaafuma biyya Ahmad gad ba'e Abiyyi nama wala dhuunii tokko gad ba'e ximmoona gizee sii kenninaa. What is a silly? Logically let's go and do it. Bakka namni kun an dandeettii Abiyyi Ahmad akka inni dandeettii hin qabne predicting God because educational background isa agta tokko odeeffannoo waan qabuuf he is not capable jedhee nama. Ammoo sadarkaa kanatti namni sammuun isaa ak boxer harka namni si waliin jiru cufa akkuma kanatti fakkaate. Probably sammuu xiqqoo waan qabaniif sammuu ta'e lagasuma gad buusanii sobuuf yaalan. That is failed. Tigreeni loqoo yaffitadde. Tigreen lol mo'attee bahuu si tokko nama lammeessoo. Illita Amara laachise target ka godhe. Itoophiyaa kan nyaachisuu jiru warra Amara qabee barannu fiin jedhuu jedha. Haasaa goot keessatti dhani gaafatan. Warra Amara kunini qabiyyillee qiyaamata nan naqu warra. Gifa baloo maani baloo jinni baloo maani Itoophiyaatti qaxxiraallach maani baqalleen tokkoffaa wakabaalleen tokkoffaa aganyo tashagarfaa bitaayo agarre. Yoo qobboon ka qabatamti taate eenyu lamaadhaan qabatamti taate
shugguxii dhugaa edee waada nu gale waada ta'e nurra nyaati ayyaamichi godheef turonana shugguxii dhugu nu agarsiis jedhe yaamichi godheef amma waldiyaa gaan an lafsun cufin beeka maqalee kaasee laf kaaba cufin beeka achi waan baradheef waldiyaa dabarte naani dasi seentaa jechuudha. Already they are close. TPLF geetachoon confidently maal dubbat. Finfinne qabachuuf yaad hin qabne malee yoo qabachuu barbaanne hin qabannaa jedhe. In qabata because uumat guutuu tokkummaan haayoof lolchiisuu jira maasili hadhuu jira. Yommuu ijoollee walitti qabe ijoollee training hin goone is a cannon fooder maan jedhan bullet fooder achi xiyyitii irbaata rasaasa tolchuu jira jechuudha. Dhuma irratti amma bodyguard Republican Guard nutti erganii dhuma irratti Republican Guard hin taayuu akka lalaanan gabbin nan chochoosu yaa sanguma Oromoo kan nyaatti ma gabbachuu dhabde taatee miti. Ijoolleen teen namni olaalu xiyyitiin hun dhooftu enne yaanne turraa'edha. Xiyyitiin tilaaftu namni dhoofni hin qabdu. Reeffi nama lafa jeessa ati gadi baatee ammallee dirraa shinnaa xafaalleen intin inni ilaalleen juntaa'uun lazalaalam nama carasha gisee hin qabraalleen jedhee dhaadan. Raayyaan ittis biyya hagaas gadirraa shin baddee gaaf inni hatama kee kophee irra baasanii dhakaatti darba dubru gudeeddan hattoota faashist jedhan arrabsan footooshooppii jedhee dubsabuuf gadi bee dubbate Biraanuu Juulaa. Garee maafii akkana adoosiin Yesuus Kiristoos finfinne jiraat hin jetta kametta amantare awwarri nama noo chokiyya kanaafuu gita jiradda interview kana argu jechuudha egaa hunda caala wanti na aarsi maayinini dhiiga Oromoo hedduutti gabbarree egaa TPLF egaa qa'ee fiitti galtee booddee dhaqanii tuttuqanii maal godhanii mimmiidhaasanii isin dhufne jedhanii egaa akkasitti bookisanii sa'aatii barbaannetti immoo dhufuu dandeenya jedhanii egaa as dacha'anii miidiyaa gubbatti bookisa hagana jedhamne jechuudha egaa wattaaddarri jalaa dhumatee kun booji'amee dhumatee naan immoo ammoo qeerroo dhaqqabaa uummata dhaqqabaa jedhanii uummata tas deebi'anii argaa jirra miti namoota umuriidhaan deeman hedduu isaanii ijoollee daa'ima waraanaaf illee hin kenne hedduu isaanii dhaqqabaa jechuun sunumaaf barbaachisee waan kan hunda keessa deemuu nu galuu numaaf barbaachisee galaan isaaniif bakka isaanii bu'anii isaan saalfachuu jalqabe yaa rabbi. Uummanni kun uummata mooraaliin loluudha. Uummata ijaarame baay'ee. Profeesar Mararaa yeroo baay'ee Oromoo gorsaa ture ijaaramaa uummata gurmaayetu baay'ina miti uummata miliyoona 5 uummati kun uummata miliyoona 5 miliyoona 6 uummata ijaarame kan nurraa odeessu yeroo baay'ee uummata miliyoona 6 gootummaa isaanii